Walitti deebineeti jirra hordoftoota keenyaa kan hordofaatiin jirtan kun sagantaa yeroo kaayyooti OBN irratti yeroo hunda sa'aatii kanatti kan isin bira ga'u seenaa naa'imaarraa akkasumas immoo simboo keenya fi sirba bareedaa isin affeerree walitti deebinee hordoftoota keenya amma ammoo achuma kubbaa keessa turuudhaan seenaa Marcus Rashfordin isin biraan ga'a hordoftoota keenya. Marcus Rashfordin egaa lammii biyya Ingiliizii. Yeroo ammaa kilaba Manchester Unitediif kan inni taphatu. Marcus Rashford onkololeessa 31 bara 1997 lakkoofsa warra Awuroopaatti kan inni dhalate. Dheerinni isaa yeroo ammaa kana meetira 1.80dha. Saantimeetira 80 jechuudha. 2003 haga 2005tti Fletcher Moss Rangeritti leenji'aa ture taphataan kuni. Akaadaamii Rangeritti jechuudha. Waggaa jagaafa ta'uu gara kubbaa miilaatti seene jechuudha. Odoo dubbannu warri garasii daa'imman irratti xiyyeeffachuudhaan kan isaan leenjisanii sila seenaa Neymar gaafa ilaallu waggaa 7 gaafa ta'u kubbaa miilaa calqabe amma immoo Marcus Rashford waggaa 6tti calqabe jechuudha. 2005 haga 2015tti Manchester Uniteditti leenji'aa ture jechuudha. Seenaan isaa kaasutti maatiin itti xiyyeeffachuudhaan keessa'u Marcus abbaan isaa Rashford gara kubbaa miilatti geesse jechuudha. Dandeettii isaa isa inni obboleeyyan isaa wajjin taphatu ilaaluudhaan mucaan kun kubbaa taphachuu danda'a jechuudhaan gara kubbaa miilatti geesse jechuudha. Egaa lakkoofsi uffatee taphatus footuu 10 fuuldura taphataa jechaadha. Bara 2015tti haga ammaatti goolii 51 galchuu danda'eeti jira. Garee biyyaalessaa Ingiliziitiifis akkasuma taphachaati jira jechuudha. Bara 2012 under 60 yookaan immoo umrii waggaa 16 gadi taphachaa ture. 2014 umrii waggaa 18 gadi, 2016 umrii waggaa 20 gadi, 2016 ammas umrii waggaa 21 yeroo kana goolii 3 galchuu danda'eeti jira. Bara 2016 hanga ammaatti immoo garee olaanaadhaaf taphata jechuudha. Goolii 11 galcheeti jira. Yeroo umrii waggaa 21 gadi golden boy jechuudhaan Awurooppaa keessatti akkasuma badhaasa guddaas argateeti jira jechuudha. Golden boy player of the year jedhamee jechuudha. Manchester waliin egaa waancaa akka European League, FA Cup, EFL Cup fi kan kana fakkaatan fudhateeti jira. Marcus Rashford ijoollummaatti taphataa Ingilizii bakka bu'ee taphate. Ijoollummaadhaan nama sirriitti taphate jedhamees galmaa'eefiiti jira jechuudha. Namni umrii isaatti naashinaal tiimidha yookaan immoo garee biyyaalessaatiif taphate hin jiru jechuudha. Yeroo ammaa kana daa'imman manaa fi nyaata hin qabne gargaaruudhaanis addunyaa irratti beekama jechuudha. Kanaanis egaa biyya isaarraa bara 2020 bara dabarsine akka lakkoofsa warra Awurooppaatti jechuudha badhaasa argateeti jira jechuudha biyya isaarraa. Taphataan kun fuuldura taphata. Kubbaa dabarsuu, diribilingii fi ariitiin fiigee galchuunis akkasuma beekama. Hordoftoota keenya ammas xinnoo ishii viidiyoo qindeessine qabna isa hordofaa isiniin jenna. To his right foot. Can he finish now? Surely. Brilliant. What a goal! Fantastic. Rashford kept his head, found the net. Inspirational. It's a wonderful ball. You can see him straight. Момент. Rashford. 1-0 в пользу Манчестер Юнайтед. Обхитрили сейчас англичане, ну точнее один англичанин. Rashford. And now Rashford still onto his right foot, scores! United strike first. There's the breakthrough. What a cool and calm finish. And in first half stoppage time, United... Делает передачу на Феллини, скидка, Рашфорд. Пяточкой себе подработал и забивает этот мяч Маркус Рашфорд. Мяч, который, возможно, станет